Itoophiyaatti fayyadamtoonni tajaajila moobaayilaa miiliyoona 97 gahuu fi fayyadamtoonni moobaayil baankingii qoftiin miiliyoona 58 gahuu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ibse. Dubbii himaa mootummaa Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal haasawaa ministeerri muummee Itoophiyaa guyyaa kaleessaa paarlaamaa irratti taasisan ajandaa waraanaa mootummaa isaanii Eertiraa irratti banuuf karoorfate kan uwwiseedha jechuun qeeqanii jiru. Uummata Oromoo biratti seenaa guddaa hojjechuun kan beekamu hayyuun anthropology Profeesar Asmaarom Laggasaa du'aan boqachuu laalchisee dhaabbileen qorannoo Oromoo hooggantoonni mootummaa olaanoo fi hayyoonni Oromoo gaddatti dhagahame ibsachaa jiraachuu mul'ate. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa keessatti hidhattoota irratti qolannaawwan taasisnaa jechuun niitoorkiin bilbilaa addaan citee jiraachuu isaa ibsame. Pireezidaantiin biyya Ugaandaa Yoweri Museveniin hoogganaa daandii xiyyaara Itoophiyaa duraanii obbo Girmaa Waaqee hoogganaa daandii xiyyaara biyya Ugaandaa taasisee muuduuf murteessuun dhagahame. Lakkoofsi gabatee konkolaataa poolisii federaalaa haaraan jijjiiramuun kan addeeffame yoo ta'u lakkoofsi haaraan jijjiirame kun teekinooloojiin kan deeggaramee fi kuusaa odeeffannoo kan walitti hidhamaa qabu ta'uusaa addeeffamee jira. Magaalaa Finfinnee keessatti barsiisonni waldaa gurmaa'anii qusannaa duraan raawwatan 6,194 waldaa 57 gurmaa'uudhaan lafa hektaara 40 birrii biiliyoona 24 itti tilmaamamuun bilisaan dhiyeessuu isaanii aadde Adaanech Abeebee dubbatanii. Daawwattootaa fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Yanarraa gurraandhala 4 barri 2026 kanneen amma isinitti hangafoota oduu Egeree Miidiyaati amma bal'ina oduu isinitti. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed walgahii idilee kurnaffaa bara hojii shanaffaa mana marii bakka bu'oota uummataa guyyaa kaleessaa taa'amte irratti argamuun gaafilee miseensota mana marichaa irraa kaaniif deebii fi ibsa kan keessatti tokko dameen dijitaalaa keessumattuu fayyadamtoonni tajaajila moobaayilaa guddachaa dhufuu ibsuudhaan yeroo jijjiiramni dhufu lakkoofsi fayyadamtoota moobaayilaa miiliyoona 37 akka ture ibsuudhaan eega ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufe as waggaa 6 dabran kana keessatti fayyadamtoonni moobaayilaa miiliyoona 37 irraa gara miiliyoona 97 guddachuudhaan fayyadamtoonni moobaayilaa miiliyoona 60 yoo dabalu san keessaa kanneen moobaayil baankingiidhaan yookaan gara moobaayilaatiin maallaqa daddabarsan miiliyoona 58 ta'uu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ibsee jira. Yeroo ammaan tana fayyadamtoonni Itiyoo Telekoomii miiliyoona 87, Safarikoomiin miiliyoona 10 ol walumaa galatti fayyadamtoonni moobaayilaa miiliyoona 97 jiraachuu kan ibsee Dr. Abiy kun ammoo akka hin taane fi lammiileen Itoophiyaa hundi fayyadamtoota moobaayilaa akka ta'aniif hojjetamuu akka qabus dubbatee jira. Dhaqqabdummaan tajaajila neetwoorkii 4G fi 5G babal'achaa jiraachuu fi magaalonni 70 fayyadamtoota 4G akkasumas magaalonni 28 fayyadamtoota 5G ta'uu isaanii ministeerri muummee ibsuudhaan kunis lammiileen tajaajilaa fi daldala si'ataa akka argatan kan dandeessee jiru ta'uu ibsee jira. Kana malees gara damee faayinaansiitiin fayyadamtoonni daddabarsa maallaqaa miiliyoona 58 yookaan kunis sirna gurgurtaa dijitaalaa keessatti maallaqa callaa yookaan kaashii fayyadamuu caalaa daldala kan saffisiisee fi bu'aa imalaa tarkaanfii Itoophiyaa ta'ullee himee jira. Tajaajila kafaltii dijitaalaatiinis ji'oota 6 dabran kana bu'aan galmaa'ee kan waggaa dabreetti wal bira qabame yoo ilaalamu harki 60 kan dabale waggaa ta'u qusannaa maallaqa dijitaalaatii fi tajaajila qusannaa guddachuu kan agarsiise ta'uun ibsamee jira. Ministeerri Kominikeeshinii mootummaa Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal yeroolee garaagaraa haasawaa ministeera muummee Itoophiyaa jala deemuun dhimmoota ajandaa biyyoota lamaanii irratti yaada kennuu fi qeeqaan kan beekaman guyyaa kaleessaa paarlaamaa Itoophiyaa keessatti haasawaa ministeerri muummee Itoophiyaa taasisanii wal qabate ajandaa waraanaa mootummaan Itoophiyaa Eertiraa irratti banuuf karoorfate kan uwwiseedha yoo jedhanii Abiy akka jedhetti waraanni Eertiraa ajjechaa namoota nagaa qulqulluu dabalate yakka Tigraay irratti raawwateera jechuun isaanii qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa yeroo dheeraadhaaf waraana Tigraay fi booda waraana Eertiraatti ofitti aantummaadhaan Eertiraa deeggarsa gaafatanii biyya keenya maqaa balleessanii jiru jedhe. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed paarlaamaa keessatti fakkeenya Israa'el fayyadamuudhaan barbaachisummaa galaana diimaa Itoophiyaaf qabu kan qeeqan Yemaanee Gabra Masqal Israa'el nageenya biyya isheetiif jecha ol ka'iinsa golaanaa Siiriyaa dhuunfatte yoo jedhanii fakkeenyi Dr. Abiy kaasan golaanaa kaasan kun ajandaa waraanaa
paartii badhaadhina Itoophiyaa biyya bulchaa jiru kan saaxileedha jechuudhaan ministeerri dubbii himaan Eertiraa Yimaanee Gabra Masqal qeeqaniiru. Eertiraadhaan wal qabatee ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaa kaleessaa paarlaamaa irratti Itoophiyaa fi Eertiraa hariiroon nageenya isaanii galaana diimaan kan wal qabatu miti. Itoophiyaa fi Eertiraa wal dhabdeen gidduu isaaniitti kan babal'ate yeroo kaaba Itoophiyaa waraanni turetti naannoo Tigraay keessatti yakka waraanni Eertiraa raawwateen jechuu isaaniitti wal qabatee dubbichi sirrii akka taane Yimaanee Gabra Masqal qeeqaniiti jiru. Umrii isaa walakkaa ol waa'ee qorannoo seenaa Oromootii fi Oromoo irratti hojjechuu irratti hayyuun umrii isaa fixe garuu kan dhalootaanis ta'ee dhiigaan Oromoo hin ta'in lammii Eertiraa katee waggoota 50 oliif seenaa Oromoo addunyaatti beeksisuuf sirna gataa dhaabbata yuuniskootti akka galmaa'u beeksisaa kan ture Piroofeesar Asmaraw Laggasaa du'aan boqochuun dhaga'ame. Bara 1933 Eertiraa Asmaratti dhalatee Piroofeesar Asmaraw Laggasaa akaakayyuu isaatii fi Onesmoos Nasiibii yookaan abbaan gammachiis Matsaawwatti baqatanii wajjin waan turaniif Onesmoos Nasiibii fi hiriyoonni isaa waa'ee Oromoo akaakayyuu kiyyatti himurraa kan ka'e akaakayyuun kiyyaas gaafan ali ijoollee waa'ee Oromoo natti himaa ture ani gaafan barnoota antirooppoolojii baradhe qorannoo eegalullee dursee waa'ee kanaatu sammuu tiyyatti na dhufe jechuudhaan Piroofeesar Asmaraw Laggasaa waggaa 2 dura gaafii deebii BBC wajjin taasiseen dubbachuun ni yaadatama. San malees bara 1940 takka dura odoo Eertiraan Ingiliz jalaa walaba hin bahin dura Yuunivarsiitii Eertiraatii fi Itoophiyaa deeggarta jechuudhaan abbaa isaa Eertiraadha ari'uudhaan abbaan Asmaraw Laggasaa gara Itoophiyaa wallootti baqachuun lafa qonnaa fudhate qotachaa turuu Piroofeesar Asmaraw Laggasaa gaafii fi deebii waggaa 2 dura taasiseen himeeti jira. Waldaan qorannoo Oromoo guyyaa irraa ibsa baaseen qorataa fira Oromoo ta'e jechuudhaan Asmaraw Laggasaa du'aan boqochuutti gaddeetti dhagaamee ibse. Asmaraw hojii qorannoo seenaa Oromoo keessumattuu gama duudhaa seenaa fi aadaa irratti hojjetaniin hubannoo gama siyaasaa hawaasummaa uummata Afrikaa akka jijjiiramu nama taasisee jechuudhaan waldaan qorannoo Oromoo ibseeti jira. Keessumattuu qorannoon inni duudhaa seenaa fi aadaa Oromoo irratti taasise daba bara gita bittaa mootummaa abbaa irree kan qajeelche hoggaa ta'u barnoota aadaa kan lafa qabsiisee fi akkasumallee bara 1973 keessa barreesse maxxansaa isaa gadaa irratti Asmaraw taasise keessa 3 approaches to the Gadaa system of African society jedhuudhaan haga irratti qorannoowwan fagoo inni sirna gadaa irratti taasiseen qorannoon Asmaraw gadaan sirna bulchiinsaa qofa osoo hin taane eegumsa naannoo mirga hawaasummaa koorniyaa eegsisuu walitti bu'iinsa furuu fi nagaa buusuuf gadi fageenyaan kan agarsiise ta'ulleen ibsamee jira. Kana malees bara 2000 keessa bu'aa qorannoo isaa Oromoo Democracy and Indigenous African Political System kan jedhuun maxxanse ta'uu kan yaadachiise hoggaa ta'u waldaan qorannoo Oromoo kun Asmaraw hubannoo addunyaan hawaasa Afrikaa keessa jiran irratti qaban nama qorannoon jijjiir jechuudhaan Piroofeesar Asmaraw jechaan ibsuun kan ulfaatu ta'ullee ibsanii gaddatti dhagaaman ibsan. Piroofeesar Asmaraw Laggasaa amajjii 30 takka bara 2026 du'aan kan boqote hoggaa ta'u du'aan boqochuu Piroofeesar Asmaraw laalchisee pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa barreessaan olaanaan IGAD Dr. Warqinaa Gabayyoo biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa dabalatee hayyoonni Oromoo hedduun du'aan boqochuu fira Oromoo Piroofeesar Asmaraw Laggasaatiin gaddeetti dhagaamee ibsachaa jiru. Sirni awwaalchaa Piroofeesar Asmaraw Laggasaa sanbata dhufu kana gaafa gurraandhala 7 bara 2026 waldaa kiristaanaa afaan Oromoo Rihiboot Yuunaayitid Isteetitti Peensilvaaniyaatti kan gaggeeffamu ta'ulleen ibsamee jira. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa keessatti hidhattoota irratti qolannaawwan taasisnaa jechuuf niitoorkiin bilbila addaan citee jiraachuu isaa ibsame. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa keessatti gareewwan hidhattoota godinicha keessa socho'an irratti duula geggeessinaa jechuun gaafa gurraandhala 25 guyyaa wixataa irraa eegalee aanaalee godinichaa hedduu keessatti niitoorkiin bilbila addaan citee jiraachuu isaa ibsame. Akka maddeen himanitti aanaaleen niitoorkiin kunniin godinicha keessatti addaan cite aanaa warra Jaarsoo Kuyyuu hedduu abootee ta'uu kan himame yoo ta'u dhiheenyaa kanatti miseensota raayyaa ittisaa fi poolisii naannichaa lakkoofsa guddaatan godinicha keessa seenanii tooftaawwan qolannaa opereeshiniiwwan geggeessaa turaa jiraachuu isaanii kan ibsame yoo ta'u aanaalee kanneen keessatti tajaajila bilbilaa intarneetii moobaayilii sagalee fi guutumaan guututti addaan citee jiraachuu isaa ibsamaa jira. Hojiilee nageenya opereeshiniiwwan geggeessuuf sababa jedhuun niitoorkii aanaalee kanneen keessatti addaan cituu kan ibsame yoo ta'u kanaan dura aanaalee godinichaa keessatti hojiiwwan nageenya wal fakkaatu ji'oottan garaagaraa raawwatamaa ture. Niitoorkiin guutumaan guututti addaan citee kan turee fi deebi'ee tajaajila kan eegale yoo ta'u guyyaa wixata gaafa gurraandhala 25 irraa eegalee tajaajilli niitoorkii godina Shawaa Kaabaa aanaalee garaagaraa keessatti addaan citee jira.
Pirezidaantiin biyya Ugaandaa Yoweri Museveniin hoogganaa daandii xiyyaara Itoophiyaa duraanii obbo Girmaa Waaqee hoogganaa daandii xiyyaaraa biyya isaa taasisuudhaaf muuduuf akka murteessitu dhaga'ame. Pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveniin Ugaandaa keessatti rakkoo bulchiinsaa fi tasgabbii hojii sarara daandii xiyyaara biyya isaa mudatti furuu fi furmaata waaraa biyya keessatti fiduuf hoogganaa daandii xiyyaara Itoophiyaa duraanii obbo Girmaa Waaqee hoogganaa daandii xiyyaara biyya Ugaandaa taasisee muuduuf murteessuu isaa gabaasni The Nile Post guyyaa har'aa baasee mul'isetti jira. Ji'oota sadiin dabran kana keessatti daandiin xiyyaara Ugaandaa rakkoo bulchiinsaa badaa hojiirra oolmaa daldalaa laafaa dhufee fi waldhabdee hooggansa keessa dhalatee jiraachuun ibsame. Rakkoowwan daandii xiyyaaraa biyya isaa mudatti furuuf muuxannoo gaarii argachuuf kan murteesse pirezidaantiin Ugaandaa kun ji'a dabre kana qorannoon bal'aan akka gaggeeffamu ajajuu isaatiin hojii gaggeessituu olaantuu daandii xiyyaaraa biyya Ugaandaa Jeeneeferii Baamuu Turaakii aangorraa kaasuudhaan hooggansa daandii xiyyaara biyyaalessaa kana jijjiiruuf tarkaanfii fudhateen nama biyya Itoophiyaa obbo Girmaa Waaqee hoogganaa daandii xiyyaaraa Itoophiyaa duraanii kana muuduuf murteessuun isaa dhaga'ame. Hojii gaggeessaan olaanaan daandii xiyyaara Itoophiyaa duraanii Girmaa Waaqee daandii xiyyaara Ugaandaa akka hoogganuuf pirezidaantichi yaada dhiyeesseen rakkoo daandii xiyyaara kanaaf furmaata haaraa barbaadu akka ta'etti kan fudhatame ta'uun ibsame. Tarkaanfiin tun daandii xiyyaara Ugaandaa keessatti hooggansa jabaa aviyeeshinii daandii xiyyaara Ugaandaa fooyyessuuf akka ta'e fayyadame ta'ullee ibsame. Hoogganaan daandii xiyyaara Itoophiyaa duraanii Girmaa Waaqeedha bara 2004 hanga bara 2011tti Itoophiyaadhaaf hoogganaa olaanaa ta'uudhaan tajaajilaa kan ture waggaa ta'u boodarraa immoo durataa boordii dhaabbatichaa ta'uun tajaajilaa turuun ni beekama. Obbo Girmaa Waaqee kun Itoophiyaatti yeroo hooggansarra tureetti daandiin qilleensa Itoophiyaa babal'ina fooyyeensa hojiitii fi bu'aa olaanaa galmeessuudhaan daandiin xiyyaara Itoophiyaa akka Afrikaatti adda durummaan akka mul'atu nama taasise ta'uun ibsame. Pirezidaantiin Ugaandaa kunillee obbo Girmaa Waaqee muuduuf yaaduun isaa fedhii mootummaan Ugaandaa hooggansa aviyeeshinii Afrikaa keessatti muuxannoo fi milkaa'ina qaburraa fayyadamuuf qabdu kan agarsiisu ta'ullee ibsame. Lakkoofsi gabatee konkolaataa poolisii federaalaa haaraan jijjiiramuun kan addeeffame yoo ta'u lakkoofsi haaraan jijjiirame kun teekinooloojiin kan deeggaramee fi kuusaa odeeffannoo kan walitti hidhamaa qabu ta'uusaa addeeffamee jira. Poolisiin federaalaa lakkoofsa gabatee konkolaataa isaa jijjiiruu kan beeksise yoo ta'u Itoophiyaan yeroo dhihoo asii lakkoofsa taargaa yookaan gabatee konkolaataa biyya keessaa wal fakkaataa taasisuuf gar-tokko jijjiiruuf karoorfattee hojjetaa kan jirtu yoo ta'u hoogganaan qajeelchaa waliigalaa loojistiikii poolisii federaalaa koomishinarri gargaaraa Isheetuu Fiixaa ibsaa kennaniin lakkoofsi gabatee konkolaataa poolisii federaalaa waggoota 50 oliif tajaajila kennaa ture wal fakkeenyaa kan hin qabnee fi to'annoof kan hin mijanne ta'uu himuun lakkoofsi gabatee konkolaataa poolisii federaalaa inni haaraan teekinooloojiin kan deeggaramee fi kuusaa odeeffannoo kan walitti hidhamiinsa qabu ta'uusaa himaniiru. Lakkoofsi gabatee haaraa kana tooftaa alseerummaa baay'isuun akka hin danda'amnee fi sochii hojii poolisii federaalaa si'eessuuf qooda olaanaa kan qabu ta'uusaa kan eerame yoo ta'u jijjiirama lakkoofsa gabatee konkolaataa kunis tajaajila poolisii federaalaa guddisuu keessatti gahee olaanaa akka qabu eeramee jira. Hojiin qorannoo fi ittisaa yakkaa sirreessuuf kan gargaaru ta'u akkasumas tajaajila uummataa madaalu kennuudhaaf kan gargaaru ta'uusaa ibsamee jira. Kunis galma dijitaalaa Itoophiyaan bara 2030 milkeessuuf teekinooloojiin deeggaramee hojiiwwan hundaa hojjetaa jirtu dhugoomsuu keessatti gahee olaanaa akka qabu kan ibsame yoo ta'u lakkoofsi gabatee konkolaataa haaraa kun boru jechuunis gaafa ammajjii 28 bara 2018 irraa eegalee akka hojii irra oolu poolisiin federaalaa beeksisee jira. Lakkoofsi taargaa konkolaataawwan biyya keessaa Itoophiyaa wal fakkaataa itii tajaajila jedhuuf kennamuudhaaf hojiirra ooluuf karoorfatamee hojjetamaa jiraachuu isaa gabaasaa turuun keenya kan yaadatamu yoo ta'u yeroo ammaatiif lakkoofsi poolisii federaalaa Itoophiyaa lakkoofsi gabatee konkolaataa isaanii guyyaa boruurraa kaasee bifa haaraan hojiirra akka oolu addeeffamee jira. Magaalaa Finfinnee keessatti barsiisonni waldaa hangurmaanii qusannaa duraa raawwatan 6,194 waldaa 57 gurmaa'uudhaan lafa hektaara 40 birrii biiliyoona 24 tilmaamamuun bilisaan dhiyeessuu isaanii aadde Adaanech Abeebee dubbatanii. Kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee barsiisota 6,194 waldaa 57 gurmeessuu hojii ijaarsa manneenii jalqabsiisuu kan addeessan yoo ta'u guddina ariifachiisaa magaalaa Finfinnee galmeessaa jirtuun cinatti dhiyeessii manneen jireenyaa guddisuuf bulchiinsa magaalichaatti filannoowwan garaagaraa hojiin bal'aan hojjetamaa jiraachuu kan kaasan yoo ta'u komiiwwan kanaan dura barsiisonni kaasaa turaniifis deebii ta'a jedhamee jira. Akka waliigalaatti barsiisota magaalaa Finfinnee waldaan gurmaa'anii qusannaa kanaan dura raawwatan 6,194 waldaa 57 gurmaa'uudhaan lafa hektaara 40 birrii biiliyoona 24 tilmaamuun bilisaan dhiyeessuu aadde Adaanech Abeebee dubbataniiru. Lafa barsiisonni irratti mana jiraatan kanaaf mootummaan beenyaa birrii biiliyoona 5 ol kafa
kaffaluu fi baasii diizaayinii haguuguu kan eeran Aadde Adaanech Abeebee barsiisonni magaalaa Finfinnee waldaan gurmaa'uun manneen waliin jireenyaa akka ijaarataniif labsii magaalichi baasee hordofu ulaagaa dambii kaa'ame dhibbeentaa 25 qusachuun dhibbeentaa 75 hafe immoo liqii yeroo dheeraa gama baankii bulchiinsa magaalichaa haala mijeesseen gurmaa'uudhaan kafalanii abbaa manneen qabeenyaa akka ta'aniif barsiisotaaf magaalaan Finfinnee haala mijeessee barsiisota hedduu abbaa carraa manaa isaan taasisuuf hojjetaa jiraachuuf dhagaan bu'uuraa manneen jireenyaa magaalichaa keessatti barsiisotaaf ijaaruun kaahamuusaa himamee jira.